Nageenya dursuu kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota gadaa niwutoorkii kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin haala yeroo irratti keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aati sigaa xiinxalaa siyaasaa fi falmaa mirga namoomaa miseensa Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Jawaar Mohammadi. Obbo Jawaar Mohammad yaamicha keenya kabajanii baga nuu dhiyaattan isiniin jenna. Isinillee baga jiraattan. Tole obbo Jawaar haala yeroo irratti kan mari'annu asumaan kallattumaan gara gaaffii keenyatti cehaa gaaffiin keenya jalqabaa manni maree federeeshinii mootummaan aangoo akka dheereffatu murteessee kanarratti paartiin keessan KFO fi adda bilisummaa Oromoo hangafummaadhaan mormitanii mormii keessaniinis ibsa baaftanii jirtu. Mee kanarratti maal jettu manni maree haala akkamiitiin kan aangoo mootummaan akka dheereffatu murteesse hanga ammatti nuti wanni dhageenye sababa Corona virusii sababeeffachuudhaan filannoon kan geggeeffamu ittibaa dhibee kanaa laalameeti hanga dhibeen kun jirutti filannoon hin geggeeffamudha yaanni kenname. Kanarratti maal uummataan jetta maaliif mormitanii mormiin keessan fudhatama hoo dhabe hoo maaltu itti aana? Dubbiin koronaa filannoo tumbarraa naaboo bu'ee jabbiin irra jettee san taate filannoon murteessanii turanii garuu filannoo dhiyaachaa deemnuun warri bilchiginnaa filannoo akka mo'amuudhaaf deeman ifa ta'aa deeme hedduu sodaa guddaa keessa dallansuu guddaa keessa naasuu guddaa keessa isaanii jiru akka Profeesar Mararaan jedhutti dalagaan rabbii jidduu seente kanarraa kakee koronaan kun dhufnaan saffisaan gara filannoo dabarsuutti deemanii san namni mormen jiru keessattuu yeroo sanitti wanni koronaa kunis sirriitti waan hin beekamneef miidhaan geessisuu waan hin beekamneef namni hedduu hin mormine haa ta'u garuu filannoon dabree umriin mootummaadhaa waggaa 5 caalaa waggaa cehu heera mootummaa keessatti heera mootummaa biyya kanaa keessatti hin ayyamu heera mootummaa biyya kanaa hin ayyamu kanaaf filannoo yoo dheeressuu kan barbaadde taate karaan jiru heera mootummaa jijjiiruu qofaa jechuudha heera mootummaa jijjiirtee akka ayyamu gochuudha kana gochuudhaaf ammoo ka marii ummataatii fi akkasumas hirmaannaaf hayyama murtii manneen marii naannolee waan gaafatuuf kanarraa sodaa waan qabaniif falli gabaabaan isaan laalanii deeman gara heera mootummaa hiikuu kan jedhutti deeman. Kan ammoo wanni godhaniif maali? Dhimma kana keessatti kan hirmaatan koreen jalaleessituu heera mootummaa akkasumas ammoo manni maree federeeshinii kan jedhamu manni maree federeeshinii ka guutumaa guutuutti harka isaanii waan jiruuf akka fedhetti nuu dalagan jedhanii waan yaadaniif gara sanitti kan deemani. Dhaabbileen siyaasaa mormitoota biyya kanaa hundumtuu sadarkaa jedhamuu danda'uun adeemsi kun sirrii akka hin taanee fi heera mootummaa waan hin hayyamneef tokkoffaa filannoo dheeressuu irratti lammaffaa filannoo hanga dheeressanitti akkaataa mootummaan itti buluu qabu irratti waliigaltee irra gahamee saniin deemamuu qaba kan jedhamudha kan deemame san garuu warri aangoo harkaa qabu hin fudhannee kanaan gara koree heera mootummaa jalaleessituutti deemanii jarri sunis sagalee mormituu tokko osoo hin dhagahin waanuma ofiidhaan dhaaranii fidan akka paartii biyya bulchuuf ta'utitti murtii dabarsanii gara mana maree federeeshinii geessanii manni maree federeeshinii kaleessa murtiin inni dabarse waan hedduu nu ajaa'ibee miti. Koronaan dhumee jiran koronaan dhumuusaa dhaabbileen fayyaa addunyaa erga murteessanii booda erga labsanii booda san booda paarlaamaan Itoophiyaa murteen sun sirrii moo sirrii miti ilaalee eega raggaasisee booda san booda baatii 9 hanga waggaa tokko jidduutti filannoo garan bu'aa jira. Rakkoon kanaa tokkoffaa koronaan sadarkaan addunyaa irra jiru yeroo ammaatti yoom akka dhumu hin beekamu inumaa waggaa 5 turuu danda'a jedhu dhaabbileen fayyaa addunyaa kan dubbachaa jiranii. Asitti immoo amma hammaataa kan jiru. Kun beekama Ameerikaatti Ameerikaa fi Awuroopaatti gad laaffataa deemaa jira. Afrikaatti amma kan hammaachaa jiru yoom akka ta'es hin beeknu isaan qofa osoo hin ta'in murtii dhumaa kan kennu paarlaamaa amma umurii fi dheereffachuudhaaf murteesse kana dhibbaa dhibbatti harka paartii warra biyya bulchuu jiru kanatu borullee koronaan dhumeef hin dhumne dabreef hin dabarree murteessuu qabaa jechuudha. San booda baatii 9 takka hanga waggaa tokkotti lakkaa'anii gochuudhaaf kan deeman kun qoosaadha. Kanaaf dhaabbileen mormitoota akka ejjennoo duraa sadiin jiranii adeemsa kun adeemsa seeraan hordofne adeemsa biyya kanaaf hin taane
adeemsa ce'umsa kana ce'umsa already guufatee jiru kana daranuu qiletti naquu fi biyya sanarra gaagama geessuu danda'u kan jiru ibsa dhaabbileen hedduun baasanii jiranii hanga ammaatti kan hin arge. Adda bilisummaa Oromootiif kaafaawwan akkasumas adda bilisummaa uummata Somaalee kan warra Ogadeen dhaabbileen biraatis baasaa akka jiraniin quba qaba. Dhaabni waan kana deeggaree hanga ammaatti ejjennoo fudhatee nagarre hundinuu mormaa jiran jechuudha. Tole akkuma ati kaasite amma yeroo hedduu biyyattii san keessatti boordiin biyyoolessaatis manni maree bakka bu'oota uummataatis dhimma barbaade fidatee sagalee caalmatiin raggaasifne jee dabarsa. Boordiin biyyoolessaatis immoo loogirraan fagaannee paartilee biyya keessa jiran paartilee mormitoota yeroo hedduu wanni inni hirmaachise hin jiru. Tokkoffaadhaan wanni isin mormaa turtan rakkoon siyaasa biyya kana rakkoon biyya kana dhimma filannootis ta'ee filannoo ala ta'anis maree siyaasaa dhaabbilee mormitoota wajjin gochuudhaan furmaanni itti kennama jettanii mormaa turtan. Garuu wanni sun fudhatama dhabee amma murteen arginu sagalee caalmatiin manni maree federeeshiniidhaa kan murteesse filannoon dheereffamu mootummaan akka ofii barbaadetti guyyaa barbaade filannoo gochuu sababni koronaa ta'u malee jechuudha. Kanaafuu itti aansitaniitis isinis ta'ee dhaabbileen biroo mormiin gootan hangam fudhatama argata mootummaa biratti? Dhaabbanni filannootis kuwwanis adeemsan loogiin isaanii saaxilamaa akka deemaa jiru siisii warri jedhaniin warri manni maree silaa heera mootummaa calaliisu kan silaa walaba jedhamus ifaan ifatti loogii isaa akka agarsiise kan biraa dhiisi erga murtii isaan dabarsan booda ogeeyyiin isaan filanii gaafsan akka yaada kennaniif affeeranu hedduu itti qaanyanii hedduu itti haaraat kan jirani. Bu'aan irraa argame yoo jiraate baatilee muraasa kana keessatti dhaabbileen silaa walaba jedhamanii faranjiitti sosobuudhaaf ijaaraman hedduun isaanii loogii keessa akka jirani. Deeggadda mana maree bakka bu'ootaa irratti muummichi ministeeraa waggaa dubbatu hagam takka itti gaafatamtu boordii filannoo biyyaatiif bilbilee hangam takka bilbilaan akka walitti iyyan dubbachaa ture. Wanneen isaatu jira. Muummichi ministeeraa tokko hoogganaa boordii filannootiif bilbilee bifa san keessa seenuun hagam takka duubaan maal akka dalagamaa jiruu fi dhiibbaa akkamii godhamaa akka jiru kan ifa baasu. Haala amma deemu kanaan rakkoon biyya kanaa walirra daddabalamaa jeequmsi siyaasaa gaagamni siyaasaa walirra dabalamaati kan deemu adduma jeequmsi siyaasaa deemuun immoo rakkoon nageenyaa sababallataa deemaa kana keessa koronaa qabnaaf rakkoon koronaa kunis waan qabatee dhufuu qaba. Fayyaa qofa osoo hin tahin diinagdee irratti dhiibbaa guddaadha fidaa kan dhufaa jiru akka reefu akka torbamaa jiru. Kanaaf keessattuu uummata biyya kanaa hedduu kan dalagaa hin qabne kana daran warra dalagaa hin qabne unemployed warra ta'e irratti dabalaa akka deemaa jiru. Kanaaf rakkoon biyya tanaa xaxaa tokkorraa gara xaxaa biraatitti ce'aati kan deemtu. Karaan warri mootummaa ittiin deemaa jiranis aangooma harkaa qaban kana jabeeffachuudhaaf tattaafachuudhaan alatti biyya rakkoo keessaa baasuuf xiyyeeffannoo kennaa deemaa jiranii gara rakkoo babal'ataatti kan deemaa jirtu. Tole kanumaan wal qabsiisee gaafii tana doon xumurre dhaadannoo tokko ture ibsa kana dura miidiyaalee garagaraatiifis kennaa turtaniini fulbaana 30 booda mootummaan bu'uura heeraa qabaatu hin jiraatu biyyattii san keessaa waan jedhutu ture jechuu kanaan dura. Mee amma haalli jiru kun haaluma kanaan itti fufe fulbaana 30 booda biyya san keessatti maaltu dhalata? Moo mootummaan sagalee caalmaatiin akkuma manni maree bakka bu'oota uummataa isaa raggaasee kanatti aangoo qabatee itti fufamoo fulbaana 30 booda mootummaa kuni mootummaa heera guuttate ta'eeti biyya san bulchamoo maaltu dhalata jetteeti yaadda? Bu'uura seeraa homaa qabaachuu hin danda'u. Waan seeraa dhiisanii jiran beeki. Humna fakkeessaadhaan deemuudhaaf kan yaalaa jiran malee bu'uura seeraa qabaachuu hin danda'u. Adeemsi amma ittiin deeman kun bu'uura seeraatis, bu'uura seenaatis, bu'uura siyaasaatis kan qabu miti. Maaltu dhalachuu deema kan jennu gara fuulduraa walumaa kan laallu ta'a. Heera mootummaa kanaan qofa ol qabatee osoo hin tahin gaagamni siyaasaa biyya kana keessatti uumamaa jiru akkaataan isaan itti deemuu barbaadan ajjeechaan hidhaan babal'achaa deemuun kun rakkoolee biyya tanaa daran baadiyyaatti kan deemaa jiru.
fulbaanni fagoodha baatii sadiitu hafee sanii asittuu rakkoolee hedduutu uumama jenneeti kan shakkii qabnu jechuudha. Tole gaafii jalqabaa keenya kanumaan goolamnee gara gaafii itti aanutti si ceesisa. Gaafiin lammaffaan yeroo ammaa kanatti wanni biyya keessatti mul'atu keessumattuu Oromiyaa keessatti hidhaan dararaan ajjeechan reebichi kabara wayyaanitii gadi hin taanetu deemaa jira jechuudha. Keessumattuu lixa Oromiyaatti immoo inni geggeeffamaa jiru torbanuma lamaan dabran kana keessa obboleeyyan lamaan walirratti ajjeesanii jiru. Jaarsaaf jaartii haadha warraatii fi abbaa warraa walirratti ajjeesanii jiru. Bahar Argettis, Salaalettis, Baalettis, Arsittis giddugala biyyattii hundatti ajjeechan bifa qindaa'aadhaan cimee itti dhufe kuni hedduu hawaasa dallansiisee baarachiisee jira jechuudha. Mee ajjeechan kuni jalqaba maalirraa madda? Uummanni gabbee hanga amma argaa jirrutti mormillee hin dhageessifne uummanni bilchaatee jira sadarkaa yaadatti waan uumamu taa'ee eeggataa jira obsaan. Uummanni kun odoo sadarkaa mormachuutti illee hin ce'in ajjeechan hoo jalqabamte. Booda odoo mormiin sun keessatti uumamte mootummaan kun maal gochuuf deema waan jiru. Kanumaa wal qabsiisti immoo humni addaa poolisii naannoo Oromiyaa amma bobbaafame kuni waan hin jirre biyya san keessatti uumaa jira jechuudha. Koomiin amma gara miidiyaatiin hojjechuudha gara biyyatti illee hoo bilbillu hoo gaafannu. Wanni uummanni himatu akka jiruun raayyaa ittisa biyyaa caalaa humna addaa poolisii Oromiyaa ta'ee jechuudha. Maalirraa ajjeechan kun akkatti hammaachuu danda'e kan akkamitti ilaalta? Abdii kutannarraa agartee akkuma sobanii aangoo qabatan san sobanii fakkeessanii aangoo irra turra jedhaniiti kan yaadaa turanii. Garuu uummanni Oromoo hojii qabatamaadha kan gaafachaa jiru. Hojii isaan guyyaa guyyaan hojjetan kan gaafilee uummata Oromoodhaaf haalessu akka qabsoo Oromoodhaaf haalessu isaan yeroo yeroodhaan hojjechaa jiran argaa waan deemeef uummata bal'aadhiis warri isaan wajjin dalaguudhaaf san keessatti wajjin dalaguuf itti garagalee waan jiruuf yoo xiqqaate Oromiyaa keessatti filannoodhaan mo'achuu hiree homaatu akka hin qabne jala muranii hubatan jechuudha. Keessattuu ji'a muddeetii fi ji'a amajjii keessatti sochiin abaawanii fi kaafaawwan gaggeessan naannoo guututti waajjira banuun uummata sochoosuun deeggarsi mul'ate sun hedduudha isaan naasisee jechuudha. Kanaaf hayyama uummataatiin aangoorra turuu akka hin dandeenye waan hubataniif humnaan turuudhaaf pilaan B kan jedhu sanitti jehanii jechuudha. Pilaan isaanii keessatti tokko sossobuudhaan lammaffaan nama qoqqooduu ture. Nama sossobuudhaan fakkeessuudhaan deemuu barbaadu turanii sanii alatti immoo nama naannoodhaan qoqqooduudhaan deemanii sanis uummanni fi qabsaa'onni waan irra aananiif jecha abdii kutachuu deemanii gara humnaatti deemuu barbaadan. Gara humnaatti yaadni isaan qaban maali? Tokkoffaa akkuma bara deeggardaa lafa kaanitti qabsoo Oromoo keessatti humna guddaan as bahaa jiru qeerroo waan ta'eef qeerroo kana cabsuudha qabna. Uummata keessatti sodaa deebisuudha qabna kan jedhuun waraana haaraa leenjisanii nama 20,000 akka ta'u uummata irratti bobbaasan aanaa hedduu irratti facaasanii jechuudha. Yaadni isaa maali? Tumaatiidhaan ajjeechaan hidhaaf gidiraadhaan uummata abdii kutachiisanii of jalatti oggalchuu yookiin immoo of jalatti deebisuudhaaf hawwii kan godhanii. Kanaaf baatilee 3 dabre kana keessatti gidira hammaataa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Namni keenya hubachuu qabu naannoo Wallaggaa Gujii qofa miti. Naannoo Wallaggaa Gujii waggaa 2 dabre kana keessatti dararaa hamaatu gaggeeffamaa ture. Itti hammaataati kan dhufe. Garuu immoo bakka sochiin wal waraansaa humaatu hin jirre gara jiddu galeessa biyyaatitti gara baha biyyaatitti as jechuudhaan gara Baalee Farsiitti, Harargeetti, Shawaatti, Jimmatti dararaa hammeessanii deemanii akka isaan ittiin deemaa turan uummata harka kennisiisuudhaaf, uummata cabsuudhaaf, hamilee isaa cabsuudhaaf itti deemaa turanii waan ajaa'ibaa dhageessa beeku waan zamana wayyaaniituun dalagamiin waan akka zamana darbuu faase fakkaata. Dhugamoo dhugaa miti gabaasni tokko waggaa dhufaanu dhugamoo wanni kun dhiiroo dhugaa miti sadarkaan itti jiru tokko fakkeenya kan hin gabaase naannoo Boosat kanatti lafaati beeytu lafa wanni tokko hin jirre naannoo san dhaqanii ijoollee dubariidhaa tokko ganama fuudhanii mana hidhaa geessanii isaa booda fuudhanii ajjeesan. Kabiraa dheessee ilaa deemnan jala deemanii qabanii harka duubatti hidhanii ajjeesan. Waan akkana kana dhageessa. Salaaleetti umma akkasii bochuun agartee jirta mucaa qansiraa hojjetu. Ka hojii barbaada karaarra dhaabatu tumanii boodarra illaa saniin du'e
waan hedduu nama suukanneessaa godinoota hunda keessatti waan argaa jirruufi abdii kutannaarraa kan ka'e uummata sodaachifatan yaaniiti uummata ifitti dammaisanii uummata ifitti kakaasanii yeroo ammaatti immoo sodaan silaa isaan uummatatti naquu barbaadan sun isaan uummatti ceetee jechuudha. Torban dabre kana keessa gabaasa argachaatiin ture sadarkaa jiddu galeessaatirraa hanga aanaatitti sodaa guddaarra turan boru hiriira dhoowuu deema iftaan hiriira dhoowuu deema jechuudhaan rafaa hin bulle hedduudha weeraraa kan turanii hedduudha ka cinqamaa turanii hedduudha wal shakkaa ifis shakkaa reerrifataati kan deemaa jiranii ifumaaf uummata nagaan jiru sodaa sinna hin ajaaniiti uummata ifit dammaisanii yeroo ammaatitti sodaan hamtuun qaamota mootummaa jidduu seentee jirti jechuudha. Tole galatoomii mee tokkotti aansuudhaan immoo asumaan kanumaan mee amma odoo hidhaan ajjechan kun cimee uummanni obsa fixatee biyyattii san keessatti mormiin dhoote. Amma namoonni hedduun Jawaar Mohaammed kaleessa gaafa biyya alaa jiru istiraateejii qabsoo. Amma qabsoon Oromoonumaa waan abbaan abdi fakkaatti hanga jedhamutti gahamee jechuudha. Qeerroon Jawaar kai jennaan ka'uu Jawaar tooftaa imaammata qabsoo tarsiimoo qabsoo walumaa galatti Oromoon qeerroon qarreen akkamitti akka falmachuu danda'an mootummaa gabroomsaa tokko salphumatti gaggabsuun akka itti danda'amu irratti kaleessa qeerroo akeekaa ture. Har'as garuu Jawaar biyya galee ejjennuma san qaba. Garuu erga aktiivistummaarraa gara miseensa dhaaba tokkotti dabartee booda seera fi heerri biyyattii sanii yookaan poolisiin biyyattii sanii si daangessuu danda'a. Garuu amma fuula duratti uummanni hoo mormitti haalli ammatti ajjechan kunootti fufe uummanni gara mormitti hoo seene Jawaar Mohaammed kaleessa akka gaafa Ameerikaa jiru sanitti istiraateejii qabsoo diriirsee qeerroo sochoosuu danda'a. Waan jiru irratti yaada gabaabaa nuu kenniiti asumaan ufduba si deebisee waan biraa si yaadachiisa. Namni keenya hubachuu qabu wal yaadachiisuu qabu qabsoon Oromoo Jawaar Mohaammed dura turte. Jawaar Mohaammed booda ni dhufti. Firris diininis kana beekuu danda'uu qaba. Kanaaf qabsoon nama tokko irratti hirkattu hin jirtu, dhaaba tokko irratti hirkattu hin jirtu. Manni keenya hanga cunqurfametti hanga roorrifametti Jawaar jiraatee jiraachuu baate abalu jiraatee jiraachuu baate qabsoon itti fufti itti fufaa tas geesse kana namni beekuu danda'uu qaba. Akka qabsaa'otaatti beekumsaa muuxannoo dandeettii dhageettii qabnuun waa tajaajilaa turre gara fuuldurallee kan itti fufnu ta'a. Biyya kaasee garuuf na lafan jirru. Fagoorraa waan dalagaa turre uummata keessatti waan baay'ee kan dalagaa jirru waan baay'ee kan dalayne. Firrinis diinninis ka amma mormitoonni hooggantoonni bifa adda addaatiin biyyatti nu galanii isaan akka caacutti itti nukkaamsee cal godhee Oromoo gabroonfadha jedhu yaalee ilaaluu danda'uudha qaba jechuudha. Taphni akkasiin jiru wanni akkasiin jiru inni lafa hin jirru sun nama keenya hedduu yaachisuu hin qabu. Tokkoffaa akka kaleessatti hin deemnu akka har'aas itti deemnaa jechuudha. Wanni hedduu jijjiirame. Akkaataan hawaasa keenyatti jijjiiramee jira. Akkaataan humna wal dura dhaabbannuuf amallee fi uumamni isaatis jijjiiramee jira. Waa hedduu kan jijjiiramaa jiru sababa jijjiiramnee tooftaa tarsiimoon keenya qabnus modifaayi ta'eeti kan deemaa jiru hedduu nu yaachisuu hin qabu. Gara paartiitti kan hin seenes qabsoo kana cimsuudhaaf malee qabsoo kana laaffisuudhaaf miti. Namni waan tokko nama hubachiisuu kan hin barbaadu baroota cehumsa sadan biyya kana keessa godhame kan 74, 91 fi 2018 kana keessatti Oromoon shoora guddaadha kan taphachaa ture. Kan 74 keessatti hayyoonni Oromootii fi barattoonni Oromoo shoora guddaa taphatanii sochii macaa tulamaa haa taatu sanboota buroositoonni abaa'oo shoora guddaa taphatanii garuu jijjiirama san eega fiduu irratti shoora guddaa taphatan booda jijjiiramni sun akka uummata keenya fayyadu osoo hin ta'in butamee gara biraatti deemee jechuudha. 91s jijjiirama san keessatti shoora taphannee gaheen uummata osoo hin argamin dhiibbannee keessaa qabaani. 2008s adda durummaadhaan qophatti illee sadarkaa deemu jedhamuun Oromoodha jijjiirama kana kan fide ammas akka silaa hawwii Oromootitti fi akka silaa ta'uu qabu hin deemne. Waa'ee Konstaantiin waan sadeen kana keessa jiru maali? Wanni sadeen kana keessa jiru maali? Yookaan jenne tokkoffaa sirnoota kuffisuu yeroo yeroon irratti fooyyeffataa perfect godhaa dhufee jira sirnoota kuffisuu irratti. Kana namni shakkuu hin qabu.
Uummanni Oromoo sirna lafaan dhahuu irratti qabsaa'onni Oromoo mooraan qabsoo Oromoo sirna abbaa irree lafaan dhahuu irratti muuxannoo gahaa beekumsa gahaa dandeettii gahaa horachaa dhuftee jirti. Wanni isin horatiin hoggaa sirni tokko kufe sirna san biratti kuma nama dura jechaa turetti gaafa hadaa ormaa buqqaafnu odaa keenya dhaabuu irratti hanqinni ni jira jechuudha. Hanqina san sirreessuu barbaachisaadha. Hanqina san maali hoggaa jenne jaarmoota siyaasaa jaarmaya siyaasaa political organization viable credible alternative jaarmoota siyaasaa hoggansa irraa kaasee hanga gadiititti imaammata irraa kaasee hamma tarsiimootitti hoggaa sirni abbaa irree sirni uummata keenya miidhu hoggaa ka'u bakka san buusuu irratti jaarmoota gahaa jaarrachuudha barbaachisa. Akkuma beektu amma duratti yeroo keessattuu kan keessatti hirmaannee keessatti 2018 jaarmoonni keenya gariin biyya alaa turanii gariin mana hidhaa waan turaniif yeroo sirnichi kufetti bakka buusuudhaaf yeroon qabaannee turre saniif warrummaan kaleessa jara kaan ergamee biyya nyaataa biyya saamaa ture isaan keessaa warri xiqqoo wayya jennuun gara fuulduraa akka dhufan kan godhame kanarraa kaaneeti. Amma anis ta'ee namoonni biraa gara jaarmaya siyaasaatti seennee kan hojjechaa jirruuf jaarmayni siyaasaa Oromoo cimee gara fuulduraa bahee jijjiirama itti dhufu hoogganuu qofa osoo hin ta'in jijjiiramni kun hoggaa dhufe aangoo mootummaadhaa fudhatee fedhii uummata keenyaatiin dantaa uummata keenyaa eegsisuu irratti hojjechuu danda'udha qaba jechuudha. Kana irratti fuulleffannee kan deemaa jirru. Kanaan wal cinatti garuu qabsoo uummataas itti deemna. Akka namni keenyas shakku yookiin immoo akka Orminis abdatutti biyya kana keessatti waan galleef caacutti hudhanii harka keessa galfatanii calnu godhan akkan taanes beekuun barbaachisaadha jechuun nuti waan kanatti hoggaa seennu qabsoodhaaf akkatti seenne malee taphaafii miti. Kanaaf aarsaan wareegamni akka dhufu osoo beeknuuti akkatti seenne ammas yoo kattaa'u taate hanga gaafa jirruutitti waan dandeenyuun beekumsa qabnuun dhugaa uummata kanaa baasuu fi qabsoo isaa gara fuulduraa tarkaanfachiisuu itti fufna. Gaafa kufnee fi gaafa kunne immoo nurraan dhaloonni nurra jabaadha akka mayiru irratti hojjennee jira. Shakkiin qabu beeki. Shakkiin qabu ibidda jalaa horree beeki. Akkuma isaan odeessanii miti. I'm very confident. Dhaloonni nu jalaan uumne jara darree kana dhiisiiti abbaa fedheef dhaloota harka kan nuti. Warra nu caalu jalaa dhufuu jira. Beekaat akka buddaan hin nyaanneef gabbaasuu dinnee bira taa'u jira malee humna cimaatu humna lakkoo isaanis waa hundaanuu cimaa. Fakkeenya yeroo hunda kan nu tokko laaluu barbaachisa. Gaafa Baaroonii fi Jaarraanii fi Hayilee Fidaafaan qabsoo hoogganaa turan san keessatti namni keenya nama koo tokko 200 qofa ture namni diploomaa fi digirii qabu. Yeroo Oromoonuu sirriitti hin beekne turte san jechuudha. Bara dukkanaa san keessattu waa hedduutu hojjetame. Isaanis yoo kan wareegaman taate qabsoon isaan irratti hin dhaabanne jabaatee kan deemte. Har'a immoo miliyoonotaan nama barate qabna jechuudha. Har'a miliyoonotaan bahaadhii akaabaa kibbaan nama dammaqee nama qophaa'ee qabna jechuudha. Kanaaf hidhaan ajjechaan gara fedheen hooggansa irratti dhufu qabsoo Oromoof du'an deebisu. Torban tokko lamaaf nu gaddisiisuu danda'a. Maduras akka jennetti nuti du'a teenyas hidhaa teenyas pilaan goonee jirra jechuudha maal ta'uu akka qabu. Kanaaf suni waan namoota keenya yaachisuu miti kan ammoo sodaannee hin deemnu. Wanni biraa heeraaf seera biyya kana keessatti kan hojjennu jechuudha dhugaadha. Gaafa Ameerikaa ture heeraaf seera biyya saniitti kan hojjechaa turre. Waan heeraaf seera cabse takka hojjedheen beeku jechuun biyya sanittis. Heeraaf seera jechuun dhugaa uummataa jechuudha. Mootummaan tokko olaantummaa seeraa yoo kabaje qofa kabachiisuu danda'a. Uummanni tokko mootummaa olaantummaa seeraa ifii kabaje jalatti ifiif mootummaan sun qondaalli mootummaa tokko olaantummaa seeraa eega kabajee booda kabachiisuu danda'a. Uummanninis mootummaa olaantummaa seeraa kabaje qofa jalatti buluudhaaf dirqamaa jechuudha. Hariiroo jira. There is a contractual relationship between the citizen and the state. Mootummaa fi uummata mootummaaf lammiilee jidduu seeraa jira jechuudha. Hariiroo isaanii tabittu. Mootummaan gaafa heera san cabse uummanni heera san hordofuudhaaf hin dirqamu. Kanaaf heerri
Olaantummaan heeraaf seeraa akka jiraatu akka barbaadu taate mootummaan olaantummaa heeraaf seeraa kabajuu danda'u qaba. Akka hooggansaattis akka qabsaa'otaattis heeraaf seera biyya kanaa kabajneeti kan deemnu. Kan qabsaa'aa jirru heeraaf seera biyya kanaa kabachiisuudhaaf. Heeraaf seera biyya kanaa cabsuudhaaf miti. Waan jidduu gonaas godhamu hoggaa laalte nama ajjeesuun heeraaf seera biyya kanaa cabsuudha. Nama ajjeesinaa jennee hoggaa dubbannu heeraaf seera biyya kanaa kabachiisuudha. By the way, heeraaf seera kabachiisu, olaantummaa seeraa kabachiisuun hojii mootummaa qofaa miti. Isa tu'ee lammiilenis mootummaan heeraaf seera akka kabaju dirqisiisuu ni danda'anii dirqamaas qabanii jechuudha. Mootummaan heeraaf seera cabsee yoo kan nama ajjeesu taate, kan nama hidhu taate, nama dararu taate, lammiileen biyya sanii gurmaanii mormuudhaan heeraaf seera akka kabaju dirqisiisuu danda'an. Godhuus qaban. Ameerikaa fudhadhu amma. Poolisoonni Minesootaadhaa heeraaf seera cabsanii olaantummaa seeraa kabachiifnatti bar. Gurbaa san hoggaa qaban si shakkinaa yakka hojjettee janiiti qaban. Qabuun isaanii badii miti. Garuu erga qaban booda akkaataan itti ukkaamsan sun heeraaf seera waan cabseef. Akkaataan isaan itti heeraaf seera kabachiifna jedhanii deeman sun heeraaf seera waan hin kabajiniif. Uummanni mormiidhaan immoo seera kabachiise. Uummanni immoo mormiidhaan seera kabachiisaa jechuudha. Kanaaf nutis uummanninis lammiileen biyya kanaa Oromoon biyya kanaatis nun ajjeesinaa, nun hidhinaa seera malee, nun dararinaa, nun saaminaa hoggaa jedhu heera cabsaan jiru. Heera kabachiisaa jira. Heera qaamni mootummaadhaa cabse akka hin cabne, ka cabe akka bikka deebi'u, abbaan cabse akka adabamuuf falmachaa jira jechuudha. Kanaaf wanni nuti heera keessaa baanee cabsine hin jiru. Gara fuulduraattis qabsoon Oromoo gaafa dhalatturraahu heerri uumamaatii fi heerri namoomaa, heerri addunyaadhaa cab'eeti miidhamne, dhiibamne, gabroonfamne, saamamne, ajjeefamne. Kanaafuu heerri uumamaatii fi heerri namummaa haa kabajamu jedhaniiti sirna Haayile Sillaasee irra fincilan, sirna Darguu irratti qawwee fudhatan, sirna Wayyaanee irratti fincilan as gahan jechuudha. Ammas taanaan qabsoon Oromoo qabsoo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaati malee qabsoo olaantummaa seeraa cabsuudhaati miti. Tole, asumaan amee uf duba deebisee waan tokko gaafii uummata hedduutis yaadachiisa. Innis yaaliin ajjeecha biyya sanitti erga galtee booda asirratti aggaamamee ture. Uf dubamas deebisuuf jechuudha. Yeroo sanitti mootummaan dhiifama gaafateet haga muummicha ministeeraa gahu jecha mootummaan naannoo Oromiyaatis dhiifama gaafateet warra yakka kana qindeessee raawwate seeratti dhiheessina jechuudhaan jechuudha. Mormii guutuu biyyattii keessatti dho'e tasgabbeessuun wanni danda'ameef yeroo sanitti jechuudha. Amma immoo dhiheenya kana tibba kana maaltu bahee poolisiin Oromiyaa ajjeecha diinshootti raawwatamee wal qabatee lakkii Jawaar Mahammad suuraaleen jirre yookaan waan qabatamaan dhugarraa fagaate marsaalee hawaasummaarratti yookaan feesbuukii peejii isarratti maxxansuudhaan uummata burjaajessaa jira. Kanaafuu waliin dhiifnuu seeratti wal dhiyeessina. Ibsa Komishinii Poolisii Oromiyaa baasee ture jechuudha. Ibsa kanaafis deemii laachaa turte. Haa ta'u garuu jalqaba mootummaan gaafa aggaammin du'aa sirratti yaalame san geggeeffame san dhiifama jee uummata sossobatee namoota san yeroo dhiyoo keessatti seeratti dhiheessina jedhamee achumaan achi buuteen dhabame. Hanga ammattoonni dhagamin jirre hookaan karaa keessattiin isaa ta'uu namni yakki sun maalirra ga'e uummanni bal'aan beeku waan qabuuf jechuudha. Namni seeratti dhiyaate jira. Yakkamaan beekame adda baafamee jira. Odoo sun deebiin argatin doorsisni lammaffaan Komishinii Poolisii Oromiyaa bahee jechuudha. Kanaafuu sannu yaadachiisaa jechuudha. Kanaafuu warroonni kaleessa ajjeechaa san raawwatan qabatamaan bilbilaan halkan sa'a malee sitti bilbilanii dhagahamaa ture. Ka uummanni guutuun dhagahaa ture. Ka maqaan komaandarichaa beekamu. Ka mootummaan gabbahee dhiifama gaafatee seeratti dhiheessina jedhe. Akkamitti achi buuteen isaa eegee waan sanii fi itti baanii waan sanii dhabama waan jiru irratti yaada kee uf duba deebiin yaadachiisa. Egaa waan yeroo san ta'e dura haasofnee jira, wanni haasofnes ni jira. Kunis akkuma beektu aggaammin ajjechaa sun erga godhame booda mootummaan biyya sanaa ni dhabamte jechuu dandeessa beeki. Hundinuu rifatanii dhokatan. Muummichi ministeeraa biyya biraatti ture. Hedduun isaanii ni dhokatan jechuu dandeessa jechuudha. Hanga biyyaatitti san booda
hanga tokko Shimallisiinis waliif bilbilee lammaanis waliif bilbilee waan galgala godhame gara fuuldura qorannaa ammatti garuu itti gaafatamummaa guddaan qabnu mormiin kun karaa malee deemee lubbuu namaa kan gaagaaneef biyyi rakkoo keessa akka hin seenneef waan kana to'achuu qabna kan jedhu waliin mari'annetti akkuma beektutti pireezidant Shimallisis ibsa kennee nutis hogganoota dhaabbilee siyaasaatiin waliin dhufnee uummata tasgabbeessinee uummanni karaarraa akka galuu fi tasgabbiin akka deebi'u irratti hojjennee jechuudha yeroo sanitti. Wal shakkiin hin turre qaamota mootummaa sadarkaa hundarra qaama nageenyaa qaama ministeerota hunda wajjin wanni godhame sun dogongora guddaa akka tahee fi qoratamee tarkaanfiin akka fudhatamu yaadamee muummichi ministeeraa hoggaa deebi'u walagarree waliin haasofnee akka harka keessaa hin qabne akka hin beekne kakatee dubbate sana kana godhee san godhee itti odeeffannoo yoo qabaadhes amma keessa seenuun barbaannu ammatti biyyatti nagaa akkamitti buufnaa gara fuulduraa akkamitti deemna ka jedhu irratti fuulleffachuu qabna yaada jedhuun waliin haasofne isin akka mootummaatitti qoradhaatii tarkaanfii barbaachisaa fudhadhaa jedheeni yeroo sanitti manguddoon biyya hunda godina hundarraa abbootiin gadaa sheekonni qeessonni hedduu dhufee warra mootummaatis anas dubbisanii wanni tahee saffisaan qoratamee warri badiisan raawwate akka seeraaf dhihaatu waadaa galan jechuudha. Kan ammoo ifatti televizyiinii irratti dabree Harargeetti akkasumas uummataan booduratti dhaquudhaan muummichi ministeeraa kana waadaa galee waan hedduu shakkii jiru waan jirutti fakkaatu badiin wal qabatu. Yoo badiin takkittiin ani qabu du'arraa hafuu qofa beekta. Maaliifi warri anarraayis kaayyoon handaabadhuu fi uummata handaabadhuuf irraa dubbii qabu ifatti guyyoota itti aanu irratti miidiyaa biyya kanaatti illee ifatti dubbataa turanii gaabbii guddaa keessa seenan ani ajjeefamuu dhabuu kiyyaan. Badiin ani qabu yoo du'uu dhabuu taate alatti wanni biraa waan jiru miti. Kan ammoo isaanis yeroo sanitti waan amananii. Amma gaa jarri kun harka nu haa dha'uu fi gadi baasan malee garas hin deemu. Mandeen gaddaa sorban dabrees barreessee jira. Jawaartu badii qabaa rakkoo sanii booka jedhamu taate komishinni walabate dhaabbatee murtii sana eenyuun murteesse. By the way yeroo sanitti waan godhame qondaalota hedduurraa waraabneet qabna odeeffannoo gahaa qabna. Maaltu sanii kennu komishinarri walabatee tokko yoo kan dhaabbatu taate nuti maal goone mootummaan maal godhe jeequmsi bakka adda addaatitti uumame eenyutu harka keessaa qaba waan waliin haasofne jira beeki jara wajjin. Sunundi saaxila haa bahuu gadi haa bahamu yoo kaja'u taate komishinar walaba ta'e dhaabanii deemudha. Sodaan tokko hin qabu. Waan yeroo san keessa ta'e irratti badii takka anis taate namni biraan warri waliin hojjennu qabu hin jiru. Ifaan ifatti ammallee afaan Amaaraatiin torban dabree barreesse amma afaan Oromootiin hin jiran. Komishinarri walaba jiru dhaabbatee qorannaa haa godhu. San qofaa miti biyya kana keessatti waa hedduutu namni ajjeefamanii irruma diddibamee dhiibama. Kanaafuu qorannaan gahaan godhamuu qaba ture. Kan ammoo naawwaa wal qabatuuf qorannaa goone yoo kajan taate isaan tumsuudhaaf qorannoon komishina walabaatiin godhamu tokko Jawaar Mohaammed badii qabaa yoo kajan taate murtii fudhachuudhaaf kan qophiidha. Garuu lallaba kaadireetii fi lallaba diinota qabsoo Oromootiin wanni ta'u tokkollee hin jiru. Kuni kanaan qabannu. Jidduu kana gaa itti dabalaniiti adeemaa turanii akkuma reefsi hin jetti karoora isaan lafa kaa'atan akkuma warra isaan leenjisaa ture sanitti humnaan dha'ineeti Oromoo sana cafaynee rifachiifnee sodaachifnee harka kannisiifnaa yeroo kana gara godhan immoo hoggansi Oromoo Finfinnee jirus lubbuu isiitiifis waan sodaatuuf hin dubbatu kanaaf calcilim gooneetuma aangoo sana dheereeffannee Oromoo ajjeesaa saamaa gara fuulduraa deemna karoora jiru illusion abjuu akkasii qabaachaa turanii jechuudha. Garuu ajjeechaan hammaannaan uummanni safirraa dubbachuu eegalee nutis sagalee uummataa san baasuu gaa eegallu gama doorsisaatti kan cahanii sodaa keessa galanis sodaa san nurratti as ceessuudhaaf gama doorsisaatti dhufan. Waan diishootti ta'e namni sirriitti beekuu danda'uu qaba. Diinshoo dura gaa Harargeetti namni ajjeefamee gabaasaa turre. Gabaasni Amnesty International sun ni jira. Gabaasni adda addaa sun hundi dhugaa ta'uu isaa ifatti agarsiisaa waan turreef naasuu fi aariin isaan keessa ture jechuudha.
Diinshootti dheengadda ganama konkolaattota wal jala deemaa jiran konkolaataan dura dhaabii jennaan bira dabraan dhukaasa irratti banan. Dhukaasa irratti bananii makiinaan dhahamee kararraa bahee dhaabate san booda shofeera tumanii jechuudha. Kan shofeertiin du'e. Shofeertiin du'e jechuudha. Rasaa sana du'uu fi uleen aduu ganaawwan qorannaan agarsiisu ta'ee osoo jiru shofeerri harka gochaa fi tarkaanfii poolisiitiin du'u maatii isaatirraa, manguddoota naannoo sanirraa, ragaa ijaarraa kabiraa dhiisii qaamota nageenya miseensota poolisii naannoo saniitirraa dhibba mirkaneeffadheetiin kan hin gabaase. Warri Komishinii Poolisii Oromiyaa sirriitti osoo hin qoratin bulchiinsuma achiitinuu sirriitti odoo waliin hubatiin kan deemanii yaadni isaanii keessattuu namni lubbuun hafe waan kanaaf ragaa ta'uu danda'u ni jira jedhanii waan hin yaadiniif seera haaraa baasan seera oduu sobaatii fi jibbaa jedhu mormitoota ittiin callisiisuu baasan saniin fayyadamanii na doorsiisuudhaaf sababa baay'ee rifatan agartee uummanni diinshoo sun mormii kaafnaan diinshoo gincii biraan nutti taati jedhanii hedduu nahanii waan turaniif ana irratti fuulleeffatanii san garuu borumtaa isaa maatiin gurbaa wareegameetis bulchiinsi naannoo saniitis ifaan ifatti kan mirkaneessanii san bira dabreetu poolisoonni shakkamanis to'annaa jala oolanii jiran jechuudha. Look wal beeyna warra mootummaa keessa jiru kanaanis wal beeyna uummata keenyaanis wal beeyna. Har'a dhiisii gaafan biyya alaa jiruhu wayyaan irrattis takkaa kijiba maxxansee beeku. Dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan jaanne gurbaan wajjin hojjetaa ture Dr. Birhaan Olaanaa. Karaa dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan baafna. Dhugaa Oromoo hedduu jira hammaarreetu bikkaan ga'uu hin dandeenye. Wanni kijibatti dabaluuf hin jiru. Waan isaan Oromoo godhaa jiran keessaa parsantii takka himne beeke ganaadha. Wanni kijibatti daballee ol dhiiteessinuuf boqoysinuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf dhiifama nagaafachuu qaban jeen jira dhiifama nagaafachuudha qaban. Silaa seeratti dhiyaachuu qaban turan. Angaruu akka isaanis seeratti isin dhiyaasa jee girriin kaasu. Maaliifi reeffaan haadha torba garagalchan akka jaansanitti badii tanarraa ni deebi'an jeetii waan inni shakkuuf. Abadan akkuma kaleessa barreessetti kijiba abbaa takkaatiin mootummaa kanaas ta'ee keessattuu poolisii Oromiyaa kijiba xiqqoo takkaan maqaan balleessu. Garuu amma booda badii isaan hojjetan ajjeechaa doorsisaa dhiittaa nama keenya irraan go'an takkallee loysuuf mirkaneeffadhee saaxiluu ittiin fufaa jechuu kana beekuu danda'u. Tole hedduu galatoomi yaada bal'aa nuu kaastame kanumatti aanee haaluma Oromiyaa keessatti wanni deemaa jiru tokko duulli gama biraatiin immoo amma marsaalee hawaasummaa kanarratti dhuunfatee jiru. Abbootii qabeenyaa Oromoo irratti duulu atis karaa marsaalee hawaasummaatti feesbuukii keetti irratti namoota kanaan dura mootummoonni dabran qabeenya isaanii saamanii duwwatti hambisan warra akka mulunee kaakaafaa katabaa waan turteef ammatti dinquu dayyaa sarratti duulli banamee jira. Dokumentariin waaltan hojjete argitee jirtanitti fakkaata. Dokumentariin suni olola sobaatiin kan guutame jechuudha. Maqa balleessii nama tokko irratti xiyyeeffachuun dabreetis immoo qondaaltonni mootummaa tokko tokkos gama marsaalee hawaasummaa irratti katabaa jiru jechuudha. Namni kun lafa saame, namni kun lafa uummataa saamee uummata buqqiseedhan. Uummanni immoo namni kun abbaa hiyyeessatii nu gargaara jechuudha. Yaanni haa uummataatiif fi haa qondaaltota akkanatti wal dhiitaa jechuudha. Maaliif kaayyoon kun duuba kana maaltu jira? Maaliif dinquu irratti xiyyeeffachuun yookaan qabeenya dinquu irratti xiyyeeffachuun barbaachise jetteeti yaadda asirratti immoo yaada qabdu asumaan uummata nu dubbadhu. Abbootiin irree biyya kanaa beeki Oromoo cabsuudhaaf jabaa Oromoo cabsuu akka tarsiimotiitti fayyadaman. Jabaa Oromoo hoggaa jennu gama siyaasaatiin haa taatu, gama waraanaatiin haa taatu, gama diinagdeetiin haa taatu, iddoo kana barreessaatiin ture. Duuba deebinee dabaluma Haayila Sillaasee sanii yoo fudhatu taate namni keenya xiqqoo yoo jabaatee diinagdee jabaate gandarraa kaasee hanga jiddu galeessatti gibira irra tuuluun lafarraa fuudhanii mootummaatu barbaade maaltu barbaade jechuudhaan dadhabsiisuun yoo duuba deebitee abboota kee gaafatte waan irraa harkattu jechuudha.
wannummaan fakkeenyaaf sochii baalee kaase tokko sochii dhiibbaa akkanaa kana bara darguu nama Kadir Ebbaa jedhamu ture. Dureessa Oromoo baay'ee cimaa ture. Hanga danda'an saamaniitii booda kasaarsan jechuudha. Dabana wayyaanee lakkaa'ameen dhumu baroota 90moota keessa daldalaan bunaa kan Wallaggaa, kan Jimmaa, kan Harargee jajjabaan Arsii Baalee namni loon wayyaa qabu horsiisee bulaan keenya kan Booranaa, kan Karrayyuu, kan hundinuu nama jajjabaa garii maqaa baa'oo itti dhoobuudhaan ni hidhu. Namni keenya akkuma beektu tradishinaaliidha diinagdeen isaa. Baatii 2-3 hoggaa hidhan qabeenya jalaa faca'a. Garii ni ajjeesu. Bifa adda addaatiin humna diinagdee Oromoodhaa cabsuu irratti fuulleffatan. Torbaan darbee guyyaa muraasa dura barreesseen ture. Hoggaa 12 dura biyya sana hoggaan dhufe riisarchii hojjechuudhaaf waa'ee nama tokko dhagayeetiin ture. Gabrayyees Beenyaa jedhanii dhaloonni isaa fagoo miti naannoo sabbataa kana moggaa finfinnee dhaloonni isaatii naannuma kana. Nama tiisitee irraa kahee carraaqee probably yeroo duraatiif kaapitaalistii biyya kanaa ta'e. Import export mataa fiitiin fidee keessattuu xaa'oo fi durratti nama fuulleffatu ture. Darguun hoggaa dureeyyoota hedduu nationalize godhee diinagdee irraa saamu hojiin nama kanaa hedduu barbaachisaa ta'uu irraa kan ka'e bira dabree jechuudha. Namni kun obbo Gabrayyees Beenyaa jedhama nama guddoo guddaadha. Nama kan warri wayyaadhaa dhufaniit itti kaan waa lamaaf itti kaan. Tokkoffaa Oromoo waan ta'eef diinagdee hangasii kophaa isaatti sochoosuun mataa isaatiin akka tireetitti ilaala. Lammaffaa xaa'oodha raabsa ture namni kun irra jireessatti. Xaa'oo raabsuun kun immoo qonnaan bulaadhaan walitti isa hidha. Kanaaf qonnaan bulaa cunqursuu fi hudhanii qabuu waan barbaadan dependent farmers uumuu waan barbaadaniif nama kana rakkisuu barbaadan itti dhaqanii hoggaa caalbaasiin dhufe yeroo hunda isaan mo'ata. Maaliif nama irraa bitus qonnaan bulaa saba isaatii jira. Nama itti gurguru jechuudha. Nama irraa bitus warra Awurooppaa warra Ameerikaa wajjin hariiroo cimaadha qaba ture. Amma nama kana miidhuu waan barbaadaniif wal dorgommii seenuu barbaadan. Ni dadhaban. Xaa'oon biraa hoggaa dhufe qonnaan bulaan kan isaan malee hin bitu. Warri faranjiitis isaan malee hin gurguran xaa'oo gaarii. Cinqamnaanii dhiibanii profitii isaa takkaa bu'aa isaa adda qoodanii ni dide jaarsi. Dinnaan gibira sirra jira, baankii sirra jira, karra hin jirre jaarsi sanuu nama hedduu amantii kana waan idaa kanaas nama ofirraa hin qabne kijibaan irratti tuulanii dararanii boodarra lubbuu fi tiksotaatee Ameerikaa galee qabeenya isaa guututti warasan jechuudha. Mana takka qofaatu hafeef. Hoggaan dhufe sanitti qondaala mootummaa makiinaa isaatiin deemuu fi mana isaa keessa galuu ture jechuudha. Waajjira isaatis fudhataniiti inni godhan. Kanaaf mul'ina kaakaa irratti waan ta'e deengada guyyaa 5 keessatti nama biliyoneraa ziirootti buusanii mana jireenyaatu irraa fudhatan. Warri wayyaana sun. Warri kunis amma dinquu irratti kana godhuu yaalaa ture. An dura kan hin se'aa ture dinquus ni beekaa yeroo amma 20 oliif hin beekaa. Jechuun waliin dalagaa ture. Namni biyya kana keessa baratee Oromoo ta'ee dinquun beeyne waan jiru natti fakkaatu. Akkasumas ammoo waa'ee dhuunfaadhaan qondaala tokko wajjin walitti bu'aa waan turaniif sanumaatu deemaa ture na fakkaate. Amma garuu hoggaa laallu gochuma isaaniitirraa hoggaa laallu dhabamsiisuudhaaf cabsuudhaaf wanni isaan barbaadaa jiran maali? Humna lamaatu irratti duulu jira. Tokko warra bildiginnaa daggama Oromiyaa irraa dhufu kanatu harka kennisiisuu barbaadan daldalaa kana hunda caccabsaniiti hirkattummaa irratti deebisuu barbaadan. If jala deebisuu warra yeroo barbaadan irraa fuudhan waggaa warra barbaadan daldalaan biyya kanaa jiruutti hin jiru maal taate gurbaa. Waggaa waa barbaadan mallaquma irraa guuraa oolan akka waan gibira qofaa bar daldalaan gibira mootummaadhaan gabbareeti paartii kophatti gibira habbaa shamu gosa shamu akkana kabalaa daldalaan asii mootummaadhaan kabala takka ji paartiidhaan kabala 2 ji qondaala federaalaatti ni kabala 3 ji kan naannootiin ni kabala 4 ji kan waradaatiin ni kabala namni akkumatti jiru si ajaa'ibsiisa. Amma gaafa deengatti bildiginnaan maallaqa walitti qaban nama itti muraniiti namni beeyta
baankii irraa liqeeffatee hunda maallaqa kafalu ture. San booda hiraata maaliiti inni namarraa guuraa turan. Kana keessatti daldaltoonni xiqqoo humna qaqqaban diddiduu waan eegalan fakkaata. Kanaaf dinquu cabsuudhaan daldaltoota Oromoo fi Oromiyaa hunda harka kennisiisuu barbaada. Maaliif hundarra akka xiqqoo humnaan guddaa namaanis dhageettinis jabaa waan ta'eef isa yoo cabsuudhaan hunda harka kennisiisuu sadarkaa jiru jira. Lammaffaa dinquun jijjiirama Oromoo fi Oromiyaa keessatti humna qabuunis wanni qabuunis dinagdee qabuunis shoora guddaa taphataa ture. Beeki Adaamaa tana Naazreet irraa Adaamaa hawwadha isaa Kabiir Huseeni. Warri Adaama irratti yeroo baasu immoo ni beekta naannoo sanii. Warri yeroo baasu ilkee itti ciniinnatu eega turan kurneeme hedduu turee jira. Jarri sunii fi jarri gama keenyaa balaxa goome kun immoo amma waliin naqataniitii fi roomanii jiranii jechuudha. Kanaaf gara warra naftanyaatiif dinquu cabsuun Adaamaa irrattis olaantummaa fi deeffachuudhaaf. Finfinnee kana keessatti sochii guddaadha kan godhaa jiru. Amma waggaa asitti hospitaala Hayaat bitee jira. Namni Oromoo tokko hospitaala maqaan isaa hangas gahu waggaa bitee ijaatu dhiiga isaan daffaa jechuudha. Hin jirru warra biyya sana keessa nama jiraachiif na beektaa. Nama xiqqaa warra namni Oromoodhaa waa qabu warra harka kanaan lakkaa'ee sii fixa magaalaa sana keessatti. Isaan keessa namni fuulduratti mul'atu waan ta'eef isa cabsuudha barbaada. Shiraan cabsuu barbaadan seeraan waan ittiin qabne fakkeenyaaf ilaaleetiin jira dookumantarii sana. Yoo mootummaan gibira irraa qabaate wanni miidiyaa nama geessu maali? Kana barama wanni waaltan silaa kana duras maqaballeessii waan Oromoo irratti hojjetaa ture immoo kadheen gaddaa suni namootuma tokko kararraa guuranii dookumantariin hojjetame sun hedduu uummatas dallansiisee jechuudha. Laal dookumantarii duratti ololaan deemaa turanii miti maal seete? Namni abbaa fedhe haa ta'u yoo mootummaa wayi wal dhabbii kiyyaaf keetii wal dhabbii dhuunfatii miti dhimma mootummaati eega jedhame. Namni kun yoo gibirri irra jira jedhan gibiran kafallee jedhanii sunuu gara amma waan hin fakkaanne fa'aa Adaamaadhaaf gibiran kafallee kaampaanii isaa gurguddaadhaaf federaalaa kafaala. Subhaan biraas taphaqoota isaatiif hin dhiisa. Gibiran kafallee kantiiba magaalaa Adaamaatis inumaa jaboo balaaleffata. Kantiibichuutti magaalaa. Amma gibira yoo kataa taate mootummaan wanni miidiyaatti dhaqee maqaa isa balleessuu hin jiru. Mana murtiitti takkaahu ajajeetti dabarsee yoo sun ta'uu baatte mana murtiitti kafalchiisu tokko. Dachii saamee maal ka jahan. Sanis yoo taate mootummaan biyya kana jira dachii irraa deeffachuudha tarkaanfiidhaan. Wanni miidiyaatti bahaniif maali? Qaawwa seeraatiin mo'achuu akka hin dandeenye waan beekaniif gama seeraatiin mo'achuu hin dandeenye waan beekaniif olola kanaan maqaa isa balleessanii jibbisiisu namni akka isa jibbu maaliif namni kun nama jaalala guddaa qabu. Keessattuu filaantirooppii keessatti kantiibaa sanittiin sii dhufa. Dinquun Oromoodha waan goonnee jee Assagid. Assagid kana niin jaaladhan ture. Chief of Staff lammaat ture. Hedduun qaana'ee beeyta. Namni kun kalee isa dhalatee moo dulloome waa irraanfate. Asitti afaan Oromoo akka guddatuuf, Oromummaan akka guddatuuf, Oromiyaa keessatti dureessummaan daban wayyaanee onnatee waan namaa godhaa ture. Qooye, isa ijoollummaan bilxiginnaa tuni, kaadireen bilxiginnaa tuni hedduun isii bilaashitti mana barnootaa isaa keessa barachaa turani. Waan dinquun hoggaa biyya alaa dhufu naa bilbila ture, hoggaan biyya alaa ture, waan tokkoon seenu. Yeroo wayyaaneen qondaalota gurguddaa OPDOdha aangoo irraa ariitu, makiinaa irraa fuutee mana keessaa baafteeti miila duwwaa maatii isaa karaa facaafti turte nama hedduudha. Yeroo sanitti mana kanneefi yoo dhibaman wallaanee noolii muree fi gargaaraa ture. Yeroo sanan jara saniin waan wal lolaa tureef jara kana maaliif akkana gargaarte jennaan hammaataniis Oromoodhaa jechaa ture beeku. Jara saniitu har'a itti as garagalee saboo namni siyaasaalleen haa taatu namni rabbumallee sodaatu. Really? Kanaaf san namnummaan Oromoo irreecha kana amma irreecha isaan ittiin abbaa ta'uudhaaf deeman kana siifin magaafan dura dinquu arkee hariiroon gara biraatiin qabnu akkuma jirtu taate dura kutaa 8 qaraan ture. Irreecha dhufuu barbaanne asallaan qaraan ture.
Naadde immoo sagalli yaada dhukkoo qara irreecha dhufuu barbaanneet ijoollee fiduu barbaanne akka ammaatti namni kuma miliyoonaan hin dhufu kuma atamuu xiqqootti gorsu. Yeroo isaanii nama tokko jira namni nama gargaaru waan akkanaatiif naggaadeen gaa waa'ee irreechaa waan oromummaa yeroo sanitti itti kaafnaan yoo ibisi dha'uu baatte poolisii dho'etti turte namni sodaataa gabatona. Makiinaa konkolaataa gara 50 nu kireessati Arsiirraa Harargeerraa nama kana wali guurree irreecha dhufne amata 20 dura ta'uu oola I think 2000 moo 2001 akka wanneetitti. Mana barnoota afaan oromoo dhuunfaati yeroo duraatiin nan dhaabee isa naaf yaadde. Yuunivarsiitii hunda yuunivarsiitii gurguddaa kana ijaaree nama meeqa. Anaaf kun hariiroo qabaachaa turre seemaan. Namni nama warri biltiginaa akkas gadi hamii haasofti. Hamii wanni barbaachisu hin jiru. Wanni naaf isa waliif fide barattoota Oromoodhaati. Tokko gaafa irreechaa lammaffaa waa'ee barattoota Oromoodhaati. Barattoota Oromoo akkuma beektutti amatuu yuunivarsiitii hundarraa ari'an turan. Amatu waggaa yuunivarsiitii irraa ari'an liistii qofaan itti erga ture jechuudha. Bilaashitti ijoollee kumaata yoo xiqqaate ijoollee kumaatamaan itti ergeetiin jira beeku. Yooniin kijibe lubbuun jiranii ragaa ba'uu danda'a. Ani hin beeku. Muftibaalitti barsiisaan ture ani nan beeka. Maal seeti ijoollee ani eenyummaa isaanii hin beekne Oromoo ta'uu isaanii malee. Jimmarraa waggaa ari'aman. Harmaayarraa waggaa ari'aman. Baardaarraa waggaa ari'aman. Maqaleerraa waggaa ari'aman. Ijoollee dinquun eenyummaa isaanii hin beekne. Akkasii barsiisuu ture namni kun jechuudha. Ijoollee sanni warri biyya sana qabatee deemaa jiru waan inni irra godhaa jiru fi kaan dhiisiti. Kana hunda irraanfatanii Oromoodhaaf waan goone waggaa jiru kantiibaan sun waan tokkoon itti immoo barbaada sagiditti magaalaatti kantiibaa taate tana Naazireetirraa Adaamaatti kan jijjiire tokko dinquudhaa tokko Kabiir Huseeni kabiraa warra siyaasaa keessaa warra akka Jamaal Abbaasooti jechuudha. Nama lubbuun jiru waan ta'eef sagalee kan nuuf hin gaariidha. Maaliifi an achitti hin baradhe 2001 moo 2002 keessa dhufee naannoo san ture. I know the transformation that took place. Kanaaf alagaan ijeetti babaafti. Kana har'a aangoo xixiqqoodha jecha qooda wal dhorkuun sirrii miti. Dhugaa yoo dubbanne even warra viidiyoo keessaayis warri naannoo kanatti Oromummaan akka cimtu dalage reefu siin jeetan Jamaal Abbaasoo jira Juneediin Abbaan Duulaa jara kanaatu abbootii qabeenyaa kana wajjin tahee waa dalagee xiqqoo wayyeesse. Mormii paartii adda addaa keessa jirraami amma qooda isaanii garuu lafa dho'isuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf adeemsuun sirrii natti fakkaata. Kanuma wal qabsiisee jechuudha asumarratti iddoo keessaan bahini amma gama OMN'tiinis abbootiin gadaa dureewwan tuulamaa ibsa kennanii turan jechuudha. Namni kun mootummalleef nama hamaa akka hin ta'in kanaafuu hoo wal dhabdeen jiraate gara maqaballeessitti deemurraa yookaan afaan biraatiin dookumantarii walirratti hojjetuu caalaa karaa nagayaatiin wanni kun akka furamuu qabu karaa miidiyaatiinis dhaamanii turan jechuudha. Kanarratti wanni dabaltoo jiraatte mootummaafis gama dinquutiinis yookaan yaaduma abbootiin gadaa ka'an kana jiddugala godhannee karaa nagayaatiin waa hunda fixuun odoo danda'amu kallattii biratti dhiibanii maquma Oromootiin warri dhaabbatu kallattii biratti wal baasuun hafee karaa nagayaatiin maaltu godhamuu qaba waan jettu gama lachuufu gama mootummaatiinis garsiisa dhaamsanuu dabarsa. Barra yeroo dheeraadhaaf dhimma kanarratti wanni dubbachuu didee dubbiin tun dhuunfaan manguddummaadhaan haadhumtu waan hin jeefiin qaba. Isaaniifis hin taatu biyyaafis hin taatu. Namni kun nama kumaatamaan employee godhee nama jiru nama kana hunda yeroo koronaa kanarratti facaasuunis sirrii miti. Wal gorfatanii manguddummaadhaan yoo fixatan irra gaarii kanammoo ifatti amma dura qondaalota hundatti himaatiin ture. Ibn abbootii gadaa kana gaafachuu dandeessa. Dinquus yaameetiin abbaa gadaa bayyanaanis boodas gobanaa sundaanuu. Dinquunis yoo jara kanatti dabree ka isaan rakkisu taate isaanis lolaan kanatti deebisaa. Yoo jarri kunis dabree ka daran taate wanni kun beektaa waggaa ol turee jira lafarraa harkifamaa amma gaa guuzeetti baafatanii dhufan malee. Yoo akkasitti deeman gaarii na fakkaata. Sanii alatti garuu waan tokko beekuu danda'uudha qaban. Zamanni Kadiree Baafaan
darbuun akka fedhetti isaan nyaatee kasaarsee itti deeme sun dabanni wayyaaniin Gabrayyees Beenyaa fa'aa kasaastee deemte sunii fi dabanni wayyaaniin Mul'ina Kaakaa fa'aa itti dararte sunii fi har'a adda. Har'a Oromoo waliif tumsa. Har'a Oromoon nama jabaasaan tiifataa jira jechuudha. Laaftuun taatu akka namni garii yaadu kanatti jajjabaa Oromoo buqqaasanii ajjeesanii biyyaa baasanii saamanii hiyyoomsanii wanni akkasiin taatu amma. Sun akkan ta'u wal babal'eessuu keessa seenti malee sun gaariin ta'u namuufuu hin ta'u. Kanaaf jechuun sirriitti ol beekan beekta. Kanaaf hin beekta seenuu hedduun fedhu. Reefu akkuma siin jetti nama isaan jiraachise isaanuu. Because ajaa'iba barra waggaa tokko tokko galaltu. Kanaaf wanni gaarii gara hin taanetti osoo dubbiin hin deemne walumaan fidhatuutu irra gaarii na fakkaata. Tole kanumaan keessa baana Jawaar Oomee amma gaafii namoota hedduuti gaafiin tunis Jawaar ammatti lammummaa Ameerikaa lafa kaa'etti jira. Paaspoortii Itoophiyaa immoo hin arganne jedhama. Yeroo tokko tokko hin haasa'ama jechuudha. Mee wanni kun dhimmi lammummaa paaspoortii biyya keetti gaafa duraa wanni yaadatamu boordiin biyyaalessaa Jawaar lammummaa biyya kanaan qabu lammii biyya biraati jedhaniiti atakaroon hedduun deemaa turte. Amma immoo duubarra wanni dhagame Jawaar lammummaa Ameerikaa lafa kaa'ee lakki garuu paaspoortii Itoophiyaan arganne eessa'uu socho'uu hin danda'u hidhamee jira jedhamee odeeffame jechuudha. Mee kana uummatatti akkamitti himtaa yookaan maalirra jirta dhimmi maalirra si gahe? Egaa filannoo yeroo qophaa'aa turre sanitti akkuma reefu siin jette akeeka beekumsaa fi humnaan qabuun paartiilee Oromoo cimsuudhaaf waan murteesseef gara filannoo keessatti hirmaachuudhaa fi gara paartiitti makamuu kiyyaan wal qabate seera biyya kanaa guutuu waan hin qabuuf lammummaa Ameerikaa deebiseetiin jira. Yeroo sangaa filannoo irratti baay'ee sodaatanii waan turaniif gamaa gamanaan duula bal'aa bananiitti kan deemanii filannoon hafnaan dubbiin lammummaa xiyyaa sachumaan hafte na fakkaata. Garuu waan hangama kiyyaan waan seeraan irraa eegamu hunda buuteetii jira. Amma immoo koronaa sababa godhatanii kan hin raawwatin jiranii akka dhimma guddaatti ilaalu. Oromummaa xiyyaan qaba. Oromoof hin qabsaa. Oromummaan sammuu xiyyaa fi onnee xiyya keessa jirti. Kanaaf qabsoo itti fufnaa ammatti waan dhiibbaa uumaatu waan uumuu qabu cimneet hojiitti deemaa jirra. Waan hanga sabara namaa achi natti fakkaatu isaanis gaayoo maraatan malee heera ifatti lafa taa'ee jiru diidayee waan deeman natti fakkaatu garasitti yoo deeman immoo gaafasuma laaluu natti fakkaata. Ammatti garuu sababa koronaa godhatanii lafarra harkisaa jiranii. Garuu akka heera biyya kanaatitti namni tokko lammummaa namni asitti dhalatee dur lammii biyya kanaa ta'e tokko lammummaa biyya alaa san deebisuu isaa ragaa wajjin immigireeshinii biyya kanaa galchinaan lammii biyya kanaati jira. Akka heera biyya kanaatitti ani lammii biyya kanaati ammatti. Tole ayyee namoonni deebiin argatu jennee yaadna warroonni gaafin akkasii hedduu maaliif namni hin yaada jechuudha. Nama influence ta'e namni akka Jawaar biyyattii san keessatti dhiibbaa uumuu danda'u biyyattii ceesisuu biyyattii sana ceesifnaa isaan jedhan san ceesisuu keessatti namni qooda qabu waan xixiqqoo akkasii kana guutuu dhabuun maaltu yaadameeti wanni jedhamu waan nama hedduu yaaddessaa jiruu fi kanan si gaafadhe gama gaafii keenya biratti immoo gaceene gaafuu dhimma keetiin wal qabatee immoo ammoo dabballee mootummaa akka jirtuun irra hedduun isii duula maqaballeessii keetirratti bobbaate jechuu hin dandeenya gama marsaalee hawaasummaatii fi gara miidiyaa elektirooniksii hundaanuu jechuudha. So ati kana maaliif hin gaafanne seerri bahe ka isaan seerri jibbansa waan hin taane maqa xureessii gama sooshaal miidiyaatiin gadhiisuu jedhamee baafame dhiheenya baafame siif hin hojjetu ati kasasuu hin dandeessu. Gara fuulduraan hin kasasa waan hin oolle. Ammatti garuu wal barsiisuu barbaachisa. Wal hubachiisuu barbaachisa. Agartee
ana mala tokkoon qaba. Haga jibbaata dhumaa deemuun barbaada beektaa waan hin godhu hunda. Haga jibbaata dhumaa deemuun barbaachisa. Osoon kana godhee jiraadde osoon fedhan dhumuu qaba jechuudha. Kanaaf ammatti wanni kalee deengadda ta'e kun barnoota isaaniif ta'a jeetiin yaada. Wannin irra deddeebi'ee waadaa isaanii galu dubbii kijibaa dubbii sobaatiin isaan hin qeequ. Dubbii kijibaa dubbii dhugaa garuu amma dura hamma tokko isaa fi ture amma boodan doorsisu. Kanaaf isaanis kijibaan nama yakkuu irraa eeguu danda'u qaban. Hunda caalaa wanni kaleessaas waliin nu buusaa ture mootummaa sana wajjin eenyummaa isaaniitii miti. Abaluutu angorra jira, abaluutu jira miti. Kaleessaas lammii xiyyan ajjeesinaa, hin hidhinaa, hin dararinaa, hin saaminaadha wanni mootummaa sana waliin nu buuse. Wanni ijoollummaan siyaasaa sana keessa seenee harrii itti baasee gaafa baasuudhaaf itti qophaa'aa jiru waan biraatii miti. Wannin biyya alaa meeqa keessa deemee biyya fedhe jiraachuu osoo hin danda'u waan fedhe osoo hin jiraachuu danda'u dhiisee kanneen biyya alaas hoggaan jiraadhu amata afur ruumita keessa jiraachaa tureefis asittis waliin deebi'eefis nama tokkorraahus qaama tokkorraa gadoo waan hin qabuuf miti. Ummanni miskiinni an keessa dhaladhe. Ummanni miskiinni qeefiit irratti bara dhufaa saamamu dhiitamu ajjeefamu kun dabruu fi qabdii warri akka kiyyatti hireen baatee fi hiree barachuudhaa namaan wal beekuudhaa boodammoo dhageettii horachuudhaa harkate kun yoo ummata kanaaf hin dubbanne yoo ummata kanaaf hin falmanne eenyu isaa falmata. Rabbiinis hoggaa baadiyyaa dhummugaa san keessa baasee Singaappooriin na baasee Staanfordiin Oksfordiin Kolombiyaadhaan na baasu wooma yaadeeti bu'uma takka ummata buusi jeeti yaada. Kanaaf dhugaa ummata kanaa roorroo ummata kanaa kaleessas irraa dubbachaatiin ture gara fuulduraas irraan dubbadha hanga yoo arrabni kiyya murame qubaaniin barreessa qubni kiyya yoo ka muramu taate nyaaraaniin dubbadha malee abadan hin dhiisu jechuudha. Abadan hin dhiisu maaliif ummanni kun maal godhe rabbii suunis daaddu. Maaliif bara amma keessattuu yeroo ammaatitti orma alagaa jala deemee amma 27 isa dhiitaa baheen afoon haalillaahi tadabarte gundoo taafte guddoo jeeni haya kaleessa diinaatu natti si jallise amma bika diinaa taa'e diriirii biyya tan jedhaa misoomsi nagaa fidi mirga kiyya kabaji ka ormaatiif ka ollaatiif kabachiisi jee angoo kanneef. Galanni ummata kanaa kana. Galanni ummata kanaa akkami kana ta'uu danda'a. Kanaaf ana osoo isaan ta'ee nuun callisaa jechuu osoo hin ta'in nutu maalitti jirraa? Nutu maalitti jirraa? Karummaa nurra deemnu kunu rabbiif nama birattis ni jaalatamaa nu baasaa yani ilaaluu danda'uu qaban jechuudha. Ana kiyyatti nama badii isaanii ajjechaa isaanii saaxilu osoo hin ta'in ifirratti garagalanii ifiin mataa ifiitiin haasa'anii kan irratti deebi'uu qaban malee nu callisuudhaaf yaaluun sirrii miti hin danda'anis waan hin danda'amne. Warri isaan duraatis hin dandeenye gara fuulduraatis hin danda'an. Tole Jawaar yeroo dheeraa fudhannee haasaa turre egaa tole kabajamtoota daawwattoota keenya ammas marii gara xumuraatti dhiyaanneeti jirra. Gaaffii xumuraa tokkoon si gaafadhee goolamna. Sababa yeroo keenyatiif jechuudha daawwanni haasofnu hedduudha. Mee xumura irratti dhimma miidiyaalee Oromootiin wal qabatee afaan Oromoo akkuma yaadattu bara reediyoo cabsa jedhamerraa ka'ee guddinni miidiyaalee Oromoo reediyoo irraa gara TV'tti yookaan gara televezyiinitti ol guddatee har'a miidiyaaleen Oromoo wayyaa dhufanii jiru jechuudha. Kanumaan wal qabsiisee amma Gadaa Niws Niitoorkiinis miidiyaa haaraa amma dhalatee miidiyaaleen Oromoo birootis hedduun hin jiru warri akka Bultuun Broadcasting Service faan jechuudha. Kuush keellonis warri amma marsaalee hawaasummaa irra jiran kanumatti xixiqqaan kun walitti baay'atanii guddachaa jiru jechuudha. Gama guddina miidiyaalee Oromootiin kana booda sagalee Oromoo sodaachisanii ukkaamsuun hin danda'amu jettee yeroo hedduu dubbachaa turte jechuudha. Gaafa ala jirturraa qilleensa Oromoo bilisoomsinee jirra gaafa jettirraa kaastee jechuudha. Mee har'a kanaaf dhaamsa ati qabdu maali guddinni miidiyaalee sadarkaa miidiyaalee Oromoo maalirra gahee waan jiru kanaan wal qabsiisii uummata waan tokko dubbadhuutii gara sagantaa keenya goolamuutti ceena. Miidiyaan Oromoodhaa hedduu guddate garuu hanga barbaachisu hin geenye hanga uummata keenya malu hin geenye
bara Abubakar Musaatii fi Ayyuub Abubakar fa'arraa Shamarra Shaafaarraa kaasee hanga ammaatitti waggaa 50 kana keessatti amna guddaa deemne. Kophee itoo nama waa'ee seenaa tanaan jaaladha. Keessattuu seenaatiin talu maaltu ta'ee osoo hin ta'in maaliif ta'een hedduuf gaafadha. Namni hedduun amma jaarraa kana loltuudhaan ayyaa waraanaatiin isa beeka. Jaarraan barbaachisummaa qawweetii ol barbaachisummaa miidiyaa nama hubate ture beekta. Amma hogganoota Baalee akkuma beektu inni Harargee irraa ka'ee Baalee dhageetti kan qabsaa ture. Warra lubbuun jirus gaafadheeti ture. Gaafa Somaaliyaa dhaqanii qawwee fudhatan wanni inni fudhate qawwee osoo hin ta'in kaameraa turte. Kaameraa saniin lola Baalee godhamu san waggaa isaan dhombiriin xayyaara dhaanii lafaa buusan otoo inni isa kaaseetu qawwee sanii ol dhugaan isaa akka bahee uummanni keenya rakkoo uummata keenyaatii fi injifannoo uummata keenya addunyaatti akka beekamtu godhan jechuudha. San qofaa miti shamarra shadeeroo karaa biyya isin jirtanii kana dhufe Azaaritti barate. Yeroo achi barate booda wanni guddaan isaan gaafate miidiyaa afaan keenyaan nu hayyamaadha. San booda hariiroo mootummaa kana wajjin qaban sodaatanii akkuma ammaa kanatti yaa'ii walirraa qabanii gara Somaaliyaa deemee wanni inni dura godhe. Namni sila aangoo gaafata maal waan fedhan kan nuuf danda'an turan Somaalonni yeroo san. Inni garuu raadiyoona daqiiqaa 10 akkas kan kannaniif jechuudha. Namni keenya hedduu hubate durumarraa qabsoo gara fuulduraa ceesisuu irratti miidiyaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubataniitti hedduu kan deemanii sanirraa kaaneet sadarkaa ammarra geenye. Ammatti beektaa miidiyaan Oromoo miidiyaa idileetii fi al-idilee jennee olaallee miidiyaan idileedhaa. Kan tokko arga mootummaa jiru jira, OMN jira, OBS jira, kan amma isin harkaa qabdan Gadaan jira, ONN jira. Garuu miidiyaa al-idileetii jira amma ka Oromoo humna itti horaa jiru. Bilbila jechuun bilbila xixiqqaan namuu live seenee dhukkee walirraa kaasuun kun it's empowering. Maaliif teknooloojiin keessattuu intarneetiin saffisa odeeffannoo wal jijjiiruu ni dabalee gatii odeeffannoo wal jijjiiruu immoo ni hir'ise. Koosti isaa irree ni hir'ise. Kanaaf jabaachuu danda'uu qaba. Miidiyaaleen idilee jabaachuu danda'uu qaban. Miidiyaaleen amma qabnu kun bal'inaanis baay'inaanis dabalaa deemuu danda'uu qaban. Wal jidduuttis wal hubachaa hojii walii tumsaa gatiis walirraa hir'isaa yaadaas walii ergisaa deemuu danda'uu qaban. Miidiyaaleen al-idilee ta'an sooshaal miidiyaa irratti bifa adda addaan deemamu kunis jabaachuu danda'uu qaba. Maaliif baay'ee guddatee jira. Yeroo an biyya alaa dhageessan paaltookii ture. Paaltookilleen hanga duraa xiqqoo gaaga'ama uumtu malee boodarra qabsoodhaaf bu'aa buuftee jirti. Sani as amma gama feesbuukiin isaa taatu gama tiwiitariin wanni hojjetamaa jiru kun gaariidha. Dammaqiinsa uummata keenyaa ni dabalaa. Fakkeenyaaf sochii qeerroodhaa sooshaal miidiyaa alatti hubachuun baay'ee ulfaataadha. Bilkeessuun baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Ammas taanan itti gaafatamummaadhaan bifa qabsoo Oromoo karaa dhugaatiin dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin baasuu irratti fuulleffateen hojjetamuun teknooloojii ammayyaa yeroo yeroodhaan addaatti godhachaa irratti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Babal'isaa tiraansfoormeeshina jijjiirama dhufaa jiru wajjin if jijjiiraa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa Oromoo irratti dalaguun hanga danda'ames walabummaa yaadaa eeggamuu akkuma jiru ta'e keessattuu warri miidiyaa al-idilee ta'e irregular informal miidiyaa warri harkaa qabu amma danda'ametti waan nama keenya waliif fidu waan nama keenya hamilee isaa tiisuu fi hamilee isaa cimsuu irratti fuullefatanii yoo dalagan miidiyaa idileetii wajjin wal gargaaraa bu'aa guddaa buusaa kan jiranii kana caalaa akka buusanii natti qabu. Tole hedduu galatoomii xumura irratti wanni dabalu yeroo keenya nu jala dheerate xumura irratti wanni akka dhaamsatti dabaluu barbaaddu hoo jiraate dhaammadhuu sagantaa keenya goolabna. Dhaammannoon tokko mootummaadhaaf. Oromoo hin ajjeesinaa, Oromoo hidhuu, Oromoo tumuu, Oromoo dararuu dhiisaa isiniif hin ta'u. Isaanumaaf hin taane. Jarri isaan dura hammaannaan biyyatti galuu qaba. Har'a isaanuu akkatti sheenoon. Har'a isaan warri wayyaanee sun Oromoodhaa wajjin araaramuudhaaf. Oromootti dhihaachuudhaaf. Saba Oromoo kana sossobachuudhaaf.
madaa kaleessaa san qoorsuudhaaf hedduu rakkachaa hedduu itti kataa jiran. Maaliif mootummaan ni dhufa ni dabra. Roorroonis hammattuu laalaa nurratti haamtuu godaan nurratti haamtuu ni dabarti. Uummanni Oromoo garuu odaa naannoo kanaati. Fedhii uummata kanaatiin alatti abbaan fedhe waggaa 10-15 turuu danda'a. Booda garuu salphateetuma du'a. Salphateetuma kuta. Keessattuu ijoolleen nu wajjin dhalatanii fi biyya kana keessaa uummata kana keessaa bayan akka ormaatitti akka alagaatitti nama keenya irratti garaa jabaachuun hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama qaaneessa beektaa. Hedduu it's incredibly shameful. Tun waan siyaasaatiin miti akkuma galeessa jetti siyaasa garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Federaalizimii irratti wal mormuu dandeenya. Diinagdee irratti wal mormuu dandeenya. Aangoo irratti wal qabuu dandeenya. Sun waan biraati. Miskiina ajjeesuun garuu bara kana keessatti bar namni amata 12-15 hidhamee bahee ammallee hidhat deebi'ee jira. Maal jechuudha? Gurbaan tokko qaama kanarra godaannisa qaama isaatirra godaannisa cabee jarri kun cabsee jira. Maaltu cabse jennaan jara kaan inni cabse achirra dhaabatanii ni bira. Amma eegadda fiilmii komishinii poolisii agarsiisa irratti gurbaa tokko agarsiisaa turan. Loltuu ta'ee akkas ta'ee sololoon leenjii maal jechaa turan. Hoggaan gaggaafadhu gurbaan sun zamana wayyaanee amat 12 hidhaa ture. Namni amma dura ama 12 mana hidhaa ture. Amma yoo fincilee maaliif fincilee jennee gaafachuun qabnu waa'ee. Wayi haraara wayi taatee namni finciluu letti. Kanaaf tokko warra caakkatti wal lolaan jiranis araaraan fixadhaa. Humaan lolaan wanni taatu jirtu qawweedhaan furmaanni hin dhufu. Qawweedhaan dubbiin Eertiraatis qawweedhaan deemamee hin furamne. Hin furamu qawween rakkoo siyaasaa furuu hin danda'u. Rakkoo siyaasaa marii ilaaf ilaamee qofaaf fura. Hunda caalaa garuu miskiina ajjeesuun, hayyoo Oromoo boochisuun, nama hidhanii reebuun, kabiraa dhiisii naannoo lolli waraanaa godhamu irratti dhugaadha. Humni hidhate lama wal ajjeesuu, wal loluun osoo wal ajjeesuu baatanii wal loluu baatanii ni gammanna. Akka kun hin taane samma humna teenya baay'ee carraa inni dhugaa jedhu. Egaa dubbiin hammaattee lola seenan wal loluun waanuma jiraate. Kana keessatti yeroo wal lolan hawaasni nagayaa akka hin miidhamne kollaateraal daameej akka hin uumamne hir'isuudhaaf carraaquudha. Garuu nama dirree waraanaa keessa hin jirre deeggartee jedhanii odeeffannoo dabarsitee jedhanii ajjeesuun hidhuun caccabsuun seera birattis rabbi birattis nama birattis waan ta'u miti jechuudha. Humna qabna qawwee qabna waraana har'a isaan ijoollee 20 leenjisanii uummata irratti bobbaasaa turan. Humna waraanaatiin abdachuun sirrii miti bu'aan qabu. Biyya kana keessatti hanga darbuudhaa kan waraana leenjifatee jiraatee jiru. Baay'inaanis, ciminaanis, hidhannoonis, dammaqinaanis, hammeenyaanis. Sunuu ni faca'e. Innis baqateet baqattummaadhaan akka warra biyya baasisanitti baqattummaadhaan hanga har'aatti jiraata. Ka abdatan uummataa fi rabbi qofa humni waraanaa abdatan jiraachuu hin danda'u. Kanaaf nama keenya hin ajjeesinaa, nama keenya hin hidhinaa, nama keenya hin dararinaa. Uummanni Oromoo uummata gaarii, uummata arjaa, uummata garaa laaffessa beektaa. Gaafa duraa dhiisaaf jennaan ni dhiiseef osoo laalaa beeku. Walga'ii hoggaan ganda kana keessa deemaa turetti barsuun amataan ganaan na hidhaa ture. Qabeenya akkana narraa saame, jaartii tiyya narraa reebe jechaan na himaa turan. Obsi. Afaan Allah waliin ja'a jechaa turre jechuudha. Uummata fayyaalessa, uummata arjaa, uummata nagayaati. Uummata
Uummanni ollaa keenya jiru bar. Yoo ati nama tokko irraa ajjeefte yoo si dhabe ilmootee si jalatti ajjeesa. Yoo si dhabe ayyootee ajjeesa. Sanyii tee barbaadee ajjeesa. Mana sirra guba. Yoo biyyoota kana yaaduu danda'uudha qaban. Uummanni kun roorroo isaan uummata kanarraan gahaa turan hunda dabreefit lammataatiif godaannisa kaleet irratti madaa kaleet irratti hoggaa irratti deebi'an maal jechuudha? Ilmoon qabanii haadhan qabanii maal jechuudha wanni kana? Kanaaf nama keenya hin dararinaa. Tuni gaafii garaagarummaa siyaasaa qabnu madaraka siyaasaa irratti adda baafanna kun rakkoon qabu. Nama ajjeesuun siyaasa miti. Nama jumlaan hidhanii reebuun siyaasa miti. Kuni namaanis namummaafis waan uumama keessaa isin baasuudha. Kana dhiisuudha. Uummanni keenya immoo dammaquu qaba. If jaaruu qaba. Jaaramuu qaba. Roorroo ifitti dhiisuu hin qabu. Roorroon xiqqoo jedhanii ifitti dhiisuu hin qaban. Takka. Rakkaaf lammaffaa ibiddi gama sanii gubatu gama san jira jettee ifitti ilaaliin waggaa ati jalli godhattee banatteetti si biraan bahuu danda'a. Bara dabree Wallaggaa Gujiitti rakkoon godhamaa jira ture. Har'a qe'ee hundatti wal ga'ee namni keenya du'aa jira. Walirratti ilaaluu hin qabu. Oromoon kaleessas roorroo keessaa kan bahe tokkummaa isaa waan cimsateef. Hiddi odaa gamaa hudda odaa gamanaati waan jeef. Waan wal hubateef. Waan walitti iyyatee walii dirmateef jijjiirama fidaa dhufe. Har'as taanaan tokkummaa isaa cimsachuudha qaba. Oromoon Diishootti ajjeefame, Gimbiitti ajjeefame, Fiicheetti ajjeefame, Cinaaksanitti ajjeefame. Tokkoffaa Oromoodha. Lammaffaa nama biraan qabu kan isaa iyyuu kan isaa dirmatu Oromoo malee. Kanaaf namni keenya dammaquudha qaba. Of qopheessuun miira qabsootti deebi'uudha qaba. Diduu qaba. Wanni amma deemaa jirtu cabu qabdi jechuudha. Adeemsi Oromoo cabsanii sirna abbaa irree jaaruu barbaadaniin tun cabu qabdi. Dhugaa dubbannaa abbaan fedhan gorraa turu sun waan biraati. Garuu Oromoo cabsuudhaan, Oromoo ajjeesuudhaan, hamilee isaa buusuudhaan, harka kennachiisuudhaan, qoqqooduudhaan deemna. Tooftaan akkasii tooftaa diinummaadhaati. Tooftaa siyaasaatii miti. Tooftaa diinummaadhaati. Tooftaan diinummaa immoo mo'amuudha qabdi. Tooftaan diinummaa doomuu qabdi jechuudha. Tooftaa diinummaa kan doomsu immoo tokkummaa Oromoodhaati. Wal hubachuu Oromoodhaati. Waliin socho'uu Oromoodhaati. Warri mootummaa fincila sodaatanitti battisaa jiran. Gara mana barreesseetiin jira. Sababni koos fincilaa yeroo hunda mootummaa. Ajjeechaadha, hidhaadha, reebicha, saamicha. Fincilli uummataa akka hin dhufne yoo barbaadan ta'e warri mootummaa sababa san dhaabuudha. Nama ajjeesuu dhiisuu, nama tumuu dhiisuu, nama hidhuu dhiisuu, uummata dararuu dhiisuu. Mootummaa jechuun tajaajiltuu uummataati malee gooftaa uummataa jechuu miti. Maaliif jaalata uummanni Oromoo lammaa? Gooftaan keenya uummata inni jennaan ni bara. Madaasaa irraa dhugaasaa galcheef. Har'a gooftaa uummataa ta'uudha barbaadan. No way! Taphni akkasii hin jiru gadaana keessatti taphni akkasii fudhataman qabaatu. Uummannis fudhachuu hin qabu. Qe'ee fi tirra laal qabalee irraa kaasee hanga federaalaatti abbichaa humnaan isin doorsisuu barbaadu. Isin tumuu barbaadu. Saaxilaa itti iyyaa walitti himaa hin ta'u jaan. Maaliif abbaan irree sissiqee goomana beeki? Yoo Frederick Douglass nama jantu ture qabsaa uummata gurraacha Ameerikaa. Aangoon mootummaan jechuudha. Hanguma cunqursaan hanguma ati baadhatte sirra dabalamaa deema. Dhagaa tokko osoo dhaabbatu yoo sirra kaayan yoo tole jette ammallee sumatti dabalan gajjettaaf ammallee sumatti dabalan gajjettaaf booda dib jettee lafa ciiftaa achi duuta jechuudha. Fudhachuun qabu uummanni keenya. Uummanni keenya diduudha qaba jechuudha. Mootummaa yoo dhaabee dhaabuu baannaan uummanni itti beeka muka itti ciree ofirraa dhaabuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf immoo qopheessu qaba. Tole hedduu ulfaadhuu galatoomi sagantaa keenya irraatis kanumaan goolamna.
Tole kabajamtoota daawwattoota Gadaa News Network egaa xiinxalaa siyaasaa falmaa mirgaa namoomaa fi miseensa Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Jawaar Mohaammed kallattiidhaan dhiyeessinee qophii keenya addaatiin haala yeroo irratti marii gaggeessaa turre marii keenya irraayis odeeffannoo hedduu akka argattan abdanna. Anis qophii kana qopheessuudhaan Mohaammed Fantaalleetii gama ogummaa kaameraa fi gulaalli suur-sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture. Qophiileen Gadaa News Network birootti fufu. Obbo Jawaar siyaamicha keenya kabajanii yeroo kee aarsaa goote nu dhiyaattee hawaasa keetiif beekumsaa fi ogummaa qabduun uummata keetitti jabaa jechuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Maqaa kiyyaa fi maqaa Gadaa News Networkitiin hedduu galatoomi ulfaadhu siin jechuu barbaada. Obbo Raadhiisi. Jawaar Mohaammed hedduu galatoomi. Ayyee.